Shama harka fuunee jirtu hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nagaa kooti galanni rabbi haa ga'u. Har'a immoo callee harkaatiin qabadhee isiniif dhufe callee harkaa kana akkamitti akka hojjetanii akkamitti akka harkatti hidhannu jechuudha. Isinitti argisiisaa nafaana ta'an hordofaa isiniin jedha. Walumaan gara callee akka hojjennu dabarru. Yuutuubii kiyya immoo saskiraayib laayik sheer gochuun dagatinaa hiriyootaan keenya biraa ga'u sheerii naa godha isiniin jedha. Warroonni maatii kiyya taatanii warri maatii kiyya hin taane immoo maatii naa ta'a. Garmoo jechaa dabarru. Akkuma argitan kan akka callee xiqqaaf callee kana isa kana kan harkatti hidhatan jechuudha. Dursa qixxeessa kana pilaastikiidha jechuudha. Waan nuti kirrii miti. Isa kana qopheeffadhee irra cuftuu isa kana. Cuftuu kana fayyadamna jechuudha. Dura kirrii as keessa galchina. Guduufina. Irra deddeebina geggeeffina jechuudha. Kirriin baay'ee pilaastikiin baay'ee qal'aa waan ta'eef irra deddeebinee guduufuu qabna. Eegisii isa kana deebisnee irratti cufna jechuudha. Irratti cufna jechuudha. Irratti cufna immoo geessisaa callee kana
haala kanaan dalagaa.
Cuma cufne. Calleen kun kan nama dhibuu diraan isaa kan afaan jedhee hojjedhe haala kanatti fayyadamasni jedha. Akka irraa tokkotti natti hin qabu. Kanaka cufne cuftuu sanatti hojjenne haala kana hidhanna jechuudha gaafa malee. Dizaayiniin isaa kanas haala kanaan baay'ee bareeda. Akka uffatame jechuudha. Isa kanaan tokko haala kanaan mormatti irreeffatuu hin dandeenya. Akka tidekkaasne haala kanaan mormatti irratti irreeffatamuu hin danda'a jechuudha. Harkatti illee mormatti irreeffatamuu hin danda'a jechuudha. Dizaayinii barbaadde. Nagaan naa ulaa YouTube kiyya subscribe like share gochuun dagatina. Bye bye.